Tanafera. Mangguddaa keessaa Obbo Mitikuu Taaddasaa jaarsa eebbise. Gara waltajjiitti. Kabajamoo jaalatamoo kan hawaasni biyyaa jaalatu, kan biyyattii jaalatu, addunyaan jaalatu, Oromoon jaalatu, kan Oromoo keessatti dhalatee margee guddate. Ilma Tuulamaa warra Wadaaname Tashoomaa Girmaa Tasammaa kennaa kana akka nu fudhatan affeerra jira. Haala jiru. Obbo Tashoomaa Girmaa iddoo isaatti as madaala lammaffaa kennaa kana kan nu fudhatan biyya Wadaaname warra Cabbaa Tuulamaa warra yeroo Sillaasee yeroo watti dhalatee nageenya biyyaa beeksisee wamtuu jaalaan jibbu wamtuu isaan dhidhu ishii malee jeet masakkaachuu akka faranii kawaame waan ta'eef gara waltajjiitti baay'ee haala kennaa sirriitti sadaffaa waldaan kun hundaa'ee akka galma ga'uuf kan nu taasise. Eenyu yeroo laa eenyu qaama beekamtii kennuu danda'a, eenyu deeggarsa nu kennuu danda'u, eenyu bira jaala. Hasan jira warraa wantoota dhimma hojjetaa hawaasummaa magaalaa Dukkam kabajamoo gara waltajjiitti dhufeerra. Haala jiru. Obbo Agiroo Karaa Sideebee Agiroo hamlee kennaadhaa sirriitti. Aye, kenna kenna, karena kamu